miti ani amma gara waa haasagaa abduu qofa dubbachuun barbaada. Waa'een kana nan laallatu waan ta'eef jechuudha. Garuu waa'ee suuraa na laallata. Maaliif suuraa keessan jira waan ta'eef. Hello, liivii ran jira irraa bahee na laalawwan. Isha. Kanaafu wantaan dubbachuu barbaadu yaa qeerroo waa'ee suuraa qofa na laallata jechuudha. Waa'ee biraa na laallatu garuu. Maaliif isinis jireenya si jiraachuun mirga isheetii nan galchuu jechuudha. Nan galchu. Nan laallatus jechuudha. Ani waa'ee suuraa sanaa waggaa 5 duraadha ijoollee dhaggeeffadha. Waggaa 5 dura jechuudha. Waggaa 5 dura akkuma nam tokko haala manaa koo turte. Waan bakkeetti sagaagalummaa wayii dalagnee miti jechuudha. Yookiin namni yani ijaazaa wal buufannee waa biraa akkas wal goonee suuraa wajjin kaanee miti jechuudha. Maaliif yeroo sana haala manaa koo turte namanni kaarraa qabu turte garuu sona dura jechuudha waggaa 5 dura jalana. Kanaa miti suuraa kanaa miti utuun suuraa kana jaaluyyuu ka'ee gadhiise mirga kootiin yaada manaa koo turte waan ta'eef walumaa galatti jechuudha. Salast. Kanaafu amma immoo egaa akka rabbiitti mitire ilmi namaa akka rabbii wajjin jiraata mitire erga adda baanee turre waggaa 3 ol ta'ee jira jechuudha. Sinii galee kanaafu kana booda waa'ee jireenya sii keessa anan galchuu jechuudha. Ana galchaayi gariin warra keenya haadha manaa keenya irraa qabadhu naan jiraamnu feefai gudiidha. Akkuma nam tokko wal fuudhee waliin jiraachuu ta'uu dide walliisutti walliifnee nuti. Kanaafu suuraa sanatti fayyama waaniin gaddu seetu waaniin qaanfadhu wayii seetu kun dogoggora. Kan kana caalu kan suuraa sana caalu ta'uun ka'eera deemu nan dinqu jechuudha. Warri immoo isin dinqee yoo jiraate wanti isinii deebisuu barbaadu suuraa sana maal gootu beektu guddifadhaati akkanatti suuraa sana jechuudha. Akkanatti mana suuraa geessaati guddifaati yaani waraqata irratti isa guddifamu sana beektu miti sana booddee maal gootu bakka ciiftan algaa keessan irratti jechuudha rukutadhaa asirratti jechuudha. Sana booddee maal barattu achirraa life is life jaalala barattu jechuudha waa Abrahaamiti bar achirratti ilaaltaniitu iyyuu haadha manaa keessaniif jaalala akkamii akka kennitan achirraa hubattu jechuudha. Zimmi jettaniituma ziqii qofaa miti. Zimma jettuma horduun ikkoo jaalalaa miti bar. Sinii galee kanaafu achitti laxafattaniitu iyyuu jaalallee haadha manaa ofii haala kamiin akka itti jaalala kennanuuf kana bakka haalleran በፍቅር መያዝ የሚባለው ነገር ታውቃላችሁ አይደል? እንደጀለሴ akkasitti laxafadhaa fayyadama isin fayyadachu isin fayyadu ani amma bada baay'een suuraa sana targe guddifadhu algaa keetti dhaadhuun jira. Maaliif inni sinaan jette jaalala irraa baratta waan ta'eef jaalala irraa baratta jaalalli hiikaa qaba jechuudha. Kanaafu irraa barattu waan ta'eef ani amma haala manaa koo miti yeroo sana garuu haala manaa koo ni kaa turte waan nama qaanfachiisu wayin qabu jechuudha. Sinii galee jaalala garuu irraa barattu waan ta'eef isin qannaa isa isaa namni baay'een hin qannaa warra beekamu hin qannaa inaasin qinaatii isa yaas qannaa dha tokko sanatti na himaaree koo amma dheettu miti yoon amma immoo dhiirris akkasii bar dhiirris anis tun akka sanatti si juna amma dee shamarraa tokko amma dee yaani naaffaadha bar waa biraamti bar naaffaadha bar inaaffa sana yoo dhiiftan በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ገሩ ጃለለ ኢራ በረቱ አከማ ጉረዳ ወረቀታን ጉዲሳቲ ግድግዳ ትርኩተዳ ግድግዳ አልጋ ከሰኒ ለቲቹ ከናፉ አማ ገሪን ኢልሞ ረጋብደና ጀለሲ መታ ከሰነ ጋምቲ ኩድሞጋ ኢልሞ አርገን ያደጎ ዱጉማ ገሩ ያኒ ኤርገን ዋይ ሱራ ዱበደ وانجرنا قافتن ديبسون قبا إلمو راقب لنا جرن إنقب السلام عليكم
amma isinii galee hin qabu. Erga wal dhiifne waggaa meeqa. Kanaafuu reedii jireenya si jiraachuun dirqama. Isinii galee an amma fakkeenyaaf namni na wajjin ture tokko yeroo inni jireenya gaarii jiraatu baay'een gammadaa fi ani hin inaafu nan gammadaani. Amma inni sin jantalleetti reediyoo jira kan itti argamu jechuudha. በጣም ነው የምታኮራኝ ማለት ነው። ይታምቦና jechuudha. Namni ana wajjin jiraatee ana walii ta'uu dhiifni adda baane tokko jireenya hin taane isaa jiraatu arguun nama gammachiisu. Jireenya ta'u jireenya jantalmaan jedhee nama yeroo inni jiraatu nama maaliif gaarii turte waan taateef. Saniifu jireenya gaarii akkasiin jiraattu dhugaana gammadaa fi jechuudha. Amma reediyoo wajjin fa'i. Amma nam tokko hinaaffaadhaan maaltu sin dhibee? Maaltu sin dhibee amma? Viidiyoo ishee guyyaa argeen ture jechuudha. Jantalli eebee sawwa jarru wajjin jiran baay'ee na gammachiise. Viidiyoo sana gadhiiseedhaan feesbuukii irra jaallatanii jibbitanus maashaallah edee gadhiiseera jechuudha. Nama wajjin jiraatu tokko hammeenya yaaduu fi maal sii godha? Mina aragaal suusukoo galatoome. Isin nama dhungattu sana dhaan kennitu ati immoo meeshaalee boontalee ni godhu. Kanaafuu ani erga niisee waggaa lakkoofsiseera jechuudha. Garuu anaaf omboleettii qulqulluudha jechuudha. Asirrattuu iyyuu yeroo dhuftee shi'ati nama yeellaatuu nama keessatti nama dhungattaan tadinni kun. No, waa'ee gandummaatii wal qabsiifamee jira maayi? Laala waan akkasii keessan jiru ijoollee. Jireenya isii gammachiisu isiitu beeka waan ta'eef ana laallatu jechuudha. Ijoollee nama keessatti nama dhungattiin talisiisu. Jireenya isii gammachiisu anaa jettu arabaa jiraachuu dandeessi. Jireenya isii gammachiisu jireenya gaarii isii jiraattu garuu arguun na gammachiisa malee na boonsa ana jechuudha. Ijoollee arsiis baalee haa ta'u eenyuun haa ta'u jechuudha. Garuu jireenya gaarii jiraattee isin jettu nan gammadaaf malee waan hin gadduuf hin qabu ani jechuudha. Nam tokko akka diinaatti wal ilaaltu yeroo wal liiftan kana yaani yeroo wal liisan fireendiin isa ta'u yaani warri isa ta'u yeroo wal liisan diina bakka jarri nuti diinummaan qabnu obbolaadha wallahi. Akka obbolaatti wallaalla sina laaltii sina laalas akkas turren erga ani immoo isiidhaaf hin taane jireenya isii jiraachuun dirqama waan ta'eef anu nan gargaaru utuu naa danda'ame nan gargaara jechuudha. Kanaafuu waan nama gammachiisuudha hin hinaafinaa jechuun barbaada. Anamma jaalallee kooti yoo adda ba'e dhugaa rabbiin jireenya isii jireenya gaarii jireenya ana wajjin jiraattu caalaatti isin gammade jiraattu nan gammada dhugaa. Maaliif yoo jettan waa'ee walirraa fonqolchuu achitti jirra walirraa fonqolchan jechuun ni jira. Isa nan galchu nan laallatu kun miti jaran wanti achi fonqolchaa waa biraatu jira. Fonqolchaa achitti waan raawwatu isa akkasiin beeku ani. Isa akkasiin beeku. Isa akkasii keessa nan galchu waa'ee namaas hin dubbadhu ani. Silanee nu bakka waa'ee koo. Sobini inaafta. Maaliif inaafama? Magayoon inaafa ta'e maaliif inni dhiisare? Maaliif waliif na idur? Nalaalatu waa'ee nama. Saniifuu akkana jechuudha. Nikaarraa hiitee ture. Tureerra jirana. Maali boo tureerraa isaa dubbiin barbaadinaati. An dubbii keessa nan galchinaa an jira ani koo bar. Ani koo isa sin suuraa koo kan godhaartan utuyyuu bicuuyyuu maali anoo sheekiteera anoo ustaazumiira. Kanaaf hin sooma keessa irraa bade. Sababa sanaa qofan dubbadhe malee ammaani nan galchuu jechuudha wanti kun. Waan nan laallanne keessan xilliqiidhaara jechuudha. An garuu maali gurbaan yoon jaarsa nama godhaa biife. Kanaafuu ati mucaarraa qabdaa lakkii boon qabu. Abbaa koo warra kee. Woy tokko maaliif na arrabsara joo. Erga dhiifte maaliif dubbattaree. Dubbachuun wallaalaa si godha waan ta'eefi anamma waa'ee
waan akkasii dubbachuuf mirgan qabu jechuudha. Kan hin qabu waa'ee suurachaa qofa isin beeksisuu qofa malee waa biraa wanti nagalchuu hin jiru. Waliigalee saba akkasii bakka. Jireenya gaarii jiraaf haa ta'u haadha koo maaltu na hinaaffisa haadha koo? Gudiidha. Waa'ee nama nan galchoon. Nan gaafatina. Waa'ee suuraa sana gaafattan qofan dubbadhe ani. Fixee jechuudha amma. Kanaafuu amma waa'ee biraa immoo tiyoon darbee dubbadhe inni kaan immoo gaazexeelliitti na gochuudha kan ta'uun immoo.